Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanatti nu hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina kallattii mangara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo darbu oduun jalqabaa barataa Kaalid Bashiir qormaata kutaa 12 irratti qabxii ol'aanaa akka biyyatti galmeessuudhaan riikardii cabsuudhaan dinqisiifannaa argate badhaasni garaagaraa qaamota garaagaraatiin dhiyaatafii jira. Barataan kun waan baay'ee isa gammachiisurraa badhaasni adda ta'e isaa maatii isaatiif kennamee jira. Dabalata odeeffannoo kana isiniin kenna. Oduma firii qormaata barattootatiin wal qabatu barattoonni maatiin barattootaa fi hawaasni bal'aan yaada garaagaraatii fi komii bal'aa mootummaarratti dhiyeessaa jiru. Yaada fi komii mootummaarratti dhiyaate qabannee jirra isiniin kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola Oromiyaa zoonilee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa Bilxiginnaa wajjin gaggeessaa jiru irratti ol'aantummaan injifannoo fudhate loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo dorgommii hin qabne argadhe jedhee jira. Hedduu addunyaa kanarraa godaansise yookaan hojiin ala taasise meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuudhaan injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Oduun itti aanu biyyoonni 42 Firaans, Jarmanii fi UK dabalatee Jeneraalonni waraana mootummaa Itoophiyaa ol'aanoo fi aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa ol'aanoon yakka waraanaa duguggaa sanyii fi sarbamiinsa mirga namoomaa naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraayitti raawwatee wal qabatee seeraaf dhiyaatuu qaban jechuudhaan gaafii isaanii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhiyeessanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna. Oduu biyya alallee qabna. Guutuu oduu wajjin ani isin wajjin katuru bariisoo ganamooti guutuun oduu wal duraa duuban akka ta'anu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun kun oduu gammachuuti. Oduu akkaan gammachiisaadha. Barataa Kaalid Bashiir kan akka biyyaatti qormaata kutaa 12ffaa qabxii ol'aanaa 600 keessaa 591 galmeessuun riikardii cabsuudhaan seenaa hojjete qaamota garaagaraa biraa dinqisiifannaa fi deeggarsa argatee jira. Akkasumas badhaasa garaagaraa badhaafamuudhaaf hamileen hedduun taasifamaa jira. Badhaasa jalqabaa ittiin sarpiraayizii taasifameen barataa Kaalid Bashiir maatii isaa wajji abbaa fi haadha isaa wajjin jechuudha gara Makkaa deemee umraa akka taasisu ispoonsarri guutuun taasifameefii jira. Kuni badhaasa addaati. Badhaasa homattuu hin gitamnedha yookaan immoo dorgommii hin qabnedha. Qaamonni dhimma kanarratti hojjechuudhaan carraa kana isaa laattanii galata guddatu isiniif mala. Galatoomaa isiniin jennee jirra. Kaalidii fi maatii isaatilleen baga gammaddan jennee ni jirra. Oduun itti aanu. Firiin qormaata barattoota kutaa 12ffaa gadi bu'uu fi barattoonni hedduun kufuu yaaddoo itti ta'u hawaasa fi barattoonni yaada kennaniin ibsanii jiru. Maatiin barattootaa tokko yaada nuu kennaniin akka itti aanu kanatti komii isaanii dhiyeessanii jiru. Birhaanuu Naggaa Yixilaal, Birhaanuu Juullaa Yaanasaal kana jechuun akka salphatti waan laalamuumi. Jechi kun baacoo fakkaatullee dhaamsi isa duuba jiru garuu waan addaati. Gabaabamatti bara firiin qormaata barattoota keenyatii fi jireenyi of dura barattoota keenyaa itti qoosame irra geennee jirra jedhanii jiru. Abbaan maatii barataa kun akka jedhanitti naannoon Oromiyaa naannolee hunda caalaa baay'ina barattoota naannoo qabudha. Garuu naannolee baay'ina barattoota dabarsaniin sadarkaa 1 hanga 3 keessa hin jiru. Ministeerri barnootaatii fi biiroon barnoota Oromiyaa naannoon Oromiyaa naannoo barattoonni baay'inaan itti kufan ta'uu ibsanii jiru. Garuu barataa meeqatu qormaata irra taa'e, barataa meeqatu dabre, barataa meeqatu kufe, parsantiin kan dabre meeqa, kan kufe meeqa wanti as baasanii ifoomsan hin jiru. Wanti immoo nama dhibu piippiin Oromiyaa barattoota 2 akka naannoo Oromiyaatti qabxii ol'aanaa galmeessan dhugaa barattoota kufanii awwaaluu fi ajandaa nu taasisanii akka waan haarawaatti nu himaa jiru. Kuni kan agarsiisu shirri hamaan firii qabxii barattoota irratti shiramu waan agarsiisudha. Wanti nuti akka maatii barattootaa fi akka hawaasa bal'aatti biiroo barnoota Oromiyaatii fi ministeera barnootaa irraa barannu barattoonni meeqa qormaata irra taa'anii jiru, barattoonni meeqa qormaata dabranii jiru, barattoonni meeqa immoo qormaata kufanii jiru, parsantiidhaan kan dabre meeqa, kan kufe meeqa adda baasanii rakkoon jiru hoo maali, barattoonni kun rakkoon isaan mudate maali, rakkoo kana furuuf immoo maal godhuu qabna jedhanii akka maatii barattootaatti waliin mari'anne rakkoo kana furuuf nuti maatiin barattootaa fi qaamni dhimmi ilaallatu hundi waliin hojjechuudhaan furuu qabna jedhee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee asumaan barattoota qabxii ol'aanaa fidan baga gammaddan baga walumaanuu gammanne jechuudhaan yaada isaanii xumuranii jiru.
Oduun itti aanu magaalaa Finfinneetti sigiga lafaa dhaqqabeen yaaddoo hamaa keessa galuu jiraattonni himanii jiru. Magaalaa Finfinnee naannawa koondiminiyemii Burcuqqoo jedhamutti sigigni lafaa dhaqqabee jira. Sigigni lafaa dhaqqabe kun meetira fagoo fi akkasumas mucucaatee cituun sirrii hojjanamaa hanga ga'utti gadi bu'ee jira. Sigigaatu kanaan aspaaltii fudhatee deemee jira. Naannawni inni itti uumame kanatti koondiminiyemiin ni jira waan ta'eef koondiminiyemiin naannawa kana jirullee yaaddoo keessa galuu hawaasni yookaan jiraattonni dubbatanii jiru. Firaans, Jarman, UK dabalatee biyyoonni 42 jeneraalota waraanaa ol'aanoo fi aangaa'ota mootummaa ol'aanoo mootummaa Itoophiyaa seera haqa ce'umsaatti dhiyaatuu qaban jechuudhaan gaafii dhiyeessuun dhagahamee jira. Biyyoonni 42 kunneen jeneraalota waraanaa Itoophiyaa ol'aanoo fi akkasumas aangaa'ota mootummaa Itoophiyaa ol'aanoo rakkoo nageenyaa biyyattii keessatti deemuun wal qabate yakkoota kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti raawwatamaa jiruun lola kaaba Itoophiyaa yookaan naannoo Tigraay irraa jalqabee hanga ammaatti yakka waraanaa biyyattii keessatti raawwatamaa jiru, yakka sarbamiinsa mirga namaa akkasumas ajjechaa jilmaa, ajjechaa seeraan alaa, yakka ukkaamsanii dhabamsiisu akkasumas yakkoota biroo kutaa biyyattii yookaan naannolee biyyattii garaagaraa keessatti raawwatamaa jiru wal qabatee seeratti dhiyaatu akka qaban gaafatanii jiru. Biyyoonni 42 kunneen yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti yakki sarbamiinsa mirga namaa, yakki waraanaa, yakki duguuggaa sanyii fi yakkoonni biroo raawwatamaa jiraachuun kan isaan yaaddessu ta'ullee dubbatanii jiru. Naannoo Oromiyaa, naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa keessatti qaamonni yakka sarbamiinsa mirga namaa raawwatan hundi isaanuu itti gaafatamuu qabu. Seerri haqa ce'umsaa bahee ture hojiitti hiikamuun qaamoleen kun seera haqa ce'umsaatti dhiyaatuu qabu jechuudhaan gaafii isaanii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhiyeessuu riippoortar gaazexaan gabaasee jira. Awustiraaliyaa, Jarman, Firaans, UK, Noorweey, Cheek Riippubilik, Swiidin, Bulgaariyaa, Eerlaand walumaa galatti biyyoonni 42 yaa'ii fulbaana 8 hanga onkoloolessa 8 2025 Swiizerlaand Jeneevatti taa'aa jiran irratti yaa'ii 60ffaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan aangaa'onni Itoophiyaa ol'aanoon irratti hirmaatan irratti rakkoo fi yakka sarbamiinsa mirga namaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru irratti waloodhaan ibsa ijjannoo baasanii jiru. Ibsa ijjannoo waloon baasaniin jeneraalonni ol'aanoon Itoophiyaatii fi aangaa'onni mootummaa ol'aanoo Itoophiyaa yakka sarbamiinsa mirga namoomaa, yakka waraanaatii fi akkasumas yakka duguuggaa sanyii naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraayitti raawwatan hatattama seera haqa ce'umsaatti dhiyaatuu qaban jechuudhaan gaafii kana dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhiyeessuu riippoortar gaazexaan gabaasee jira. Akkasumas biyyoonni 42 kunneen mootummaan Itoophiyaa sarbamiinsa mirga namoomaa naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraayitti raawwatamaa turee fi raawwatamaa jiru. Gocha ukkaamsanii dhoksu, hidhaa seer-malee, haleellaa namoota nagaa irratti raawwatamu, haleellaa saalarratti xiyyeeffate, saamicha qabeenya namoota nagaa irratti raawwatamaa jiruu fi yakkoota biroollee hatattamaan akka dhaabu gaafatanii jiru. Akkasumas wal waraansa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jirus hatattamaan dhaabuudhaan rakkoo nageenyaa jiru mariidhaan qaamolee hidhatan waliin mari'atuudhaan furmaata kaa'uu akka qabus mootummaa Itoophiyaa akeekkachiisanii jiru. Walumaa galatti rakkooleen nageenyaatii fi akkasumas sarbamiinsa mirga namummaa biyyattii keessatti raawwatamaa jiru hatattamaan furmaata kan hin arganne yoo ta'u taate mootummaa Itoophiyaa adabbii cimatu eeggata jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Garuu mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti nagaa buusuu caalaa gara waraana biraatitti seenuudhaaf qophii xumuranii ajaja qofa eeggachaa jiraachuu ajajoonni waraana mootummaa himanii jiru. Lolli biyyattii naannolee garaagaraa keessatti deemaa jiru lubbuu namoota hedduu nyaatee jira. Humnoota waraana mootummaa hedduu dhabamsiisee jira. Namoota nagaa hedduu badii tokko malee galaafatee jira. Ilmaan hiyyeessaa hedduun miseensa raayyaa ittisa biyyaa turan kan haleelamanii lubbuun isaanii du'arraa hafe hospitaala hunda guutanii rakkoo garaagaraatiif saaxilamanii jiru. Lolli naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru odoo furmaata hin argatin maqaa hulaa galaanaa deebisu jedhu da'oo godhatuudhaan lola birootitti seenuun lubbuu ilmaan hiyyeessaa hedduu qoraan waraanaa taasisuudha. Biyyattii sadarkaa dhumaatti kuffisuudha yoo ta'e malee bu'aa tokkollee kan hin qabne ta'uu hedduun dubbataa jiru. Mootummaan lola kanatti seenuu hin qabu jedhamee jira. Gara biraatiin immoo mootummaan keessoo biyyattiitiin ammallee lola biraa uumuudhaaf karoorfatee socho'aa kan jiru ta'uu jiraattonni dubbataa jiru. Kunis naannoo Somaaleetiif naannoo Oromiyaa sababa babal'ifannaa lafaatiin wal qabsiifame mootummaan naannoo Somaalee humna addaa hanga funyaanii hidhachiise
naannoo Oromiyaa irratti erga bobbaasee bubbulee jira. Yeroo hedduu irra deddeebi'uun mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaatiifis gaafiin dhiyaatee furmaanni akka kaamu yeroo gaafatamaa turanittis cal'isa filatanii jiru. Kana jechuun mootummaan Itoophiyaa biyyattii keessatti nageenyi akka bu'u kallattii kamiinuu kan hin barbaanne ta'uu waan agarsiisu jechuudhaan hedduun yaada kennanii jiru. Jiraatan yaada kana nuu kenne tokko akka jedhetti abdii kutannee jirra. Mootummaan nagaa biyyattii keessatti ni fida jennee hiyyaannu garuu ta'ullee ammallee irra deebi'uudhaan mootummaan rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaatii fi naannolee biroo wajjin jiru akka furu irra deebi'uudhaan gaafanna jedhee jira. Nullee dhaamsuma isaanii kana irra deebi'uun mootummaa federaalaatii fi kan naannoo Oromiyaatiinis rakkoo nageenyaa naannoleen biroo naannoo Oromiyaa waliin qaban karaa nagaatti fura. Mootummaa naannoo Oromiyaatiin nagaa uummata keetii eeguu dirqama qabda. Daangaa naannoo Oromiyaa kabachiisuu dirqama qabda. Nagaa buusi. Nagaa uummataaf kenni jennaan. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaa Bilxiginnaatii fi akkasumas waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola tibbana bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa Bilxiginnaa waliin taasisaa ture irratti ol aantummaan injifannoo argatuu beeksisee jira. Haleellaa bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwataa jiruun humnoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Keessattuu guyyaa kaleessaa haleellaan humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwatame kan dorgommii hin qabnee fi kan adda ta'e jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Guyyaa kaleessaa jechuun fulbaana 15/2025 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa lixa Shaggara aanaa Jalduutti bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen injifannoo argatuu isin hin geennee turre. Ammoo guutuu isaa qabannee jirra. Aanaa Jalduu bulchiinsa Shukutee iddoo addaa Tasoo jedhamutti humnoota mootummaa Bilxiginnaa mana barumsaa Tasoo kaambii waraanatti jijjiirachuun keessa buufatte irratti humnoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu haleellaa irratti raawwateen haala hin eeggamneen hojiin ala taasisu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa bakka kanatti raawwateen loltoota mootummaa Bilxiginnaa 26 harkaan qabee jira. Kan madaaniif addunyaa kanarraa godaanan lakkoofsi isaanii baay'ee ol ka'aadha. Akka odeeffannoon kun nu ga'etti 85 ol addunyaa kanarraa godaansisee 68 madoodhaan adabee jira. Lakkoofsa kana madda odeeffannoo biraa irraa mirkaneeffachuu hin dandeenye. Jijjiiramni ni jira akka ta'u taate qabannee kan dhufnu ta'a. Yoo dogongorri jiraates dursinee dhiifama isin gaafanna akkasitti nu hubadhaa. Lubbuun namoota kana maraa baduun nama gammachiisuu baatullee mootummaa Bilxiginnaa garuu wanni itti dhagahamu tokkollee hin jiru. Kan namaan galle immoo namoonni dhumaa jiran kun maaliif dhumaa jiru? Waan dhumaa jiraniif beeku. Aanaa Jalduutti guyyaa kaleessaa haleellaa kan raawwate bakkoota sadiitti yoo ta'u kun kan bakka tokkoo qofaadha. Haleellaa raawwateen gama meeshaatiin kan argate yookaan kan booji'e kilaashii 85 kaaznaa 100 fi akkasumas isnaappara tokko bireenii tokkoo fi rasaasa kilaashii 2000 fi meeshaalee waraanaa biroollee irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Har'as jechuun fulbaana 16/2025 achuma giddugala Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala lixa Shaggara aanaa Abuuna Gindabaratitti haleellaa keessa deebii hin qabne loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwadhe jedhee jira. Aanaa Abuuna Gindabarat bakka addaa Bittee jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen humnoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisuun hedduu immoo madeessuun hojiin ala taasisuu beeksisee jira. Haleellaa raawwate kanaan meeshaalee waraanaa hedduus kan hiikkate ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guutuu isa kanas akkuma nu ga'een kan isiniin geenyu ta'a. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa godina Arsii bahaa aanaa Doddota magaalaa tokkotti seenuun humnoota yookaan caasaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu qabatee ba'uun odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Yoo xiqqaate namoota 10 fuudhee ba'uun himamee jira. Dabalata isaa yeroo itti aanu qabannee kan dhufnu ta'a. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo har'a Oromiyaa bakkoota garaagaraattis tarkaanfii fudhatu beeksisee jira. Tarkaanfii bakkoota garaagaraatti fudhate kanaan injifannoo argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanaatiif guutuu isaa yeroo itti aanutti qabannee dhufna. Oduu biyya alaatiin Israa'el Gaazaatti ajjechaa julmaatii fi duguuggaa sanyii raawwataa jirti jechuudhaan UN himatee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koomishiniin dhimma Filisxeem qoratu Israa'el lammiilee Filisxeen Gaazaa keessa jiraatan irratti yakka ajjechaa jumlaa akkasumas duguuggaa sanyii raawwatte jechuudhaan himatee jira. Waraanni Israa'el bara 2023 irraa eegale aangaa'ota Hamaas irratti tarkaanfii fudhataa tureen yoo xiqqaate gochaawwan ajjechaa jumlaa 4 yookaan 5
raawwatamanii jiru jechuudhaan qorannoo adeemsiseen bira gahuu beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e Israa'el Gaazaa dhuunfatuudhaaf yeroo dheeraaf karoorfataa kan turte yoo ta'u Gaazaa dhuunfatuudhaaf haleellaa lafoo jalqabdee jirti jedhamee jira. Lola lafoo kana kan jalqabde kaleessa galgala yoo ta'u har'a ammoo Yemen irratti haleellaa raawwatulleen dhagahamee jira. Har'a buufata doonii Yemen kan Hudaydaa jedhamu irratti haleellaa qilleensarraa raawwatuu beeksiftee jirti ministeerri ittisa Israa'el. Kaatiz waabeeffachuudhaan Harteez akka gabaasetti haleellaan kun hidhattoonni Huutii karaa itti hulaa galaanatti bahan akka hin arganne taasisuuf jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo dhaamsa kenna. Nagatti nu tura.